بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إن شاء الله كوني برنوتا كينيا رياض الصالحين. بقولنا صدمي أفرفا باب الوصية بالنساء. بامنكم بابا داموتي بالنساء خيرا. دبرتي دامودا خيرا غاري دبرتي دامودا. قال الله تعالى ربنا التئني جل وعاشروهن إساء والجنجرات بالمعروف جاريدا إسانيف والجنجرات أجتشو يقولي جاريدا والجنجرات كجنا مكوني والاطلاقة صاحبومو أمل غاري هال غاري والجنجرات إساني والجنجرات شون علموهن الفرائض والسنن واجبا في دركمس إسان برسيسا إسان برسيسودان وججراتودا أجتشو رجالي وعاشروهن بالمعروف يروجد ربيني dubartiidhaaf gaarii dhaamuun maal isaan wajjin gaarii jiraachuun ajaja rabbiitti ajajuu, cibaadaa rabbii sunnaatti waajibatti ajajuu fiigalee hadiisa keessattis ni dhufa nyaachisuu obaasuu isa kana jechuudha. Laakiin akka amma zabana ammaa kana bashannansiisuu fi nyaachisuu fi dhugaatii san osuma tahuu sana qofaa miti. Dirqama jiru hunda isaatu barsiisuu cibaadaa barsiisuudha. Mana keessatti cibaadaa barsiisuu akkasi. وقال تعالى ربنا التينج ولن تستطيعوا هندن ديسنو أن تعدلوا والكتيزو هندن ديسنو بين النساء يدود برتيدا ولو حرستم وثم بللتن اللي ولن كتيس جتني في المحبة جال لكيسد ورهدوك أبوف زانو نيمنو زمانا كان itu lama sadin barbaadu nanu garini tokkitti tefe yookaan tokkitti iyyuu dhabaa jira jechuu gama lamaaniinu rabbi akka jennu walaw harastum osoo bolaltan illee jechuu maaliif rabbiini dhugaadha gama lamaanuu rakkinni hin jiru suma tokkitti haqan goonnee lama sadi barbaada inni kaane isas rabbi haa qajeelu ammoo gaafa inni immoo nama wal qixxeessuu danda'u jiraate haqa sii ka guutu ta'e sii galee gaafa sana jibbuu hin qabdu isiinis ajaja rabbiiti dhugaa walitti himuun isa kanatu bareeda maaliif jennaani ani hamma zabana kana keessatti gara jaraan deeggara maaliif yoo jettanii nama meeqan arge mataa kootiifuu jechuudha nama isiin duraa mana kiraa keessatti rakkattu inni bakkeedha kan biraan hin fuudhee haasa kuni jallataa tokkooyyuu manatti gochuu hin dandeenye lama fidee akkam gochuu deema ولو حرستم وثم بلغتني فلا تميلوا هنجلتنا كل الميل شوف دبين سايو هندبين أمو فتذروها إسيلك كفتني نسيهن نيسنا كالمعلقة أكوار الرافم وهي قوتني نيسنا ديقالي يوكا هو وججران تجرين بريدا دا وجن انجران توك yoo immoo jibbitu taate hiiktee immoo isii gadi lakkisni hiikaa bareeda akkas hin goone akka waa rarraafame yookaan hoo eega rarra'e oluma maxxanee rarraan yookaan hin hidhamne yookaan hoo wanni rarra'e yookaan hoo hiikatee gadi hin buune akka waa rarraaftanii hin godhinaa jechuudha. Galee yookaan hoo maal jedha gariituma jira yookaan hin hiiku. yookaan immoo itti tolee wajjin hin jiraatu jechuudha. Caqacaqaatu. Laakiin namni hundinuu wal hubachuutu barbaachisaadha jechuudha. Gaafa tolanee gaafa badde immoo waliintinii ta'uun hin barbaachisu. وإن تصلحوا يوتلتو هجتني وتتقوا ربي صداتني مو فإن الله رب كان غفورا أرارما رحيما أكسم رحمة قرآت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا
ولداما بالنساء دبرتي لت خيرا غاري هجتشو غاري دلقو فإن المرعى دبرتين خلقت نيوممته من ضلع كنا شراجتشو يقالي ربي نقا آدمين أبا في هذا ملت أومي بيي الراجتشو يقنا كن فيكون رقم أوما برام وأومو ويتفدو خلق منه زوجة جارتي إسرى أومي cinaacha isaa gara bitaarraa uume jechuu gara jal'aa sanarra. وإن أعوج الرجل ما في الضلع وان cinaacha keessa jiru أعلاه الرقبة ساتي أجراهي فإن ذهبت يوني في ديمت تقيمه إسا ديرير سودا جتيو كان حمل تاتي كسرته نجبست نان ديرير سا جتيوني في أنقاط تاتي جتشو نجبستا ندوفتا نأجيستا سيغلي أما وري زبنا كان بايته maal jedhan asiidii walitti naquu fi maal walitti naquu maal sunis lafaa ka'ee asiidiitti hin naqne waan guddaa aarsitee ibiddatti qabsiiftee jennaanuma itti naqe jechuudha. Fiigalee fa'in zaa rasuulatti mee barkanas wanni rasuulli gaafa sana hime kun hamma mul'ata. Yoo deemte nan diriirsettee kasar ta'uu ni cabsita kun jireenya irraa baasta asiidiitti naqte subhaanallah. وإن تركته يو كان ديفت تاتي لم يزل انديم أعوج جلا تأورا يو ديفت موسي چاكچكو سي غبو سي آرسو مال قدورا انديم كنافو إسن إسا سنتم ديساتي جد رسول القريچا نوهمي دوانو همي فاستوسو غاري داما بالنساء دبرتي دا غاري دوما داما غرسا صوتما وجنجراتا متفق عليه وفي رواية في الصحيحين رواية وكيسة صحيحين كيسة المرأة دبرتين كالضلع كجناجات إن أقمتها يو إسيد دندرير ستجد خسرتها إسيد أبسط وإن استمتعت بها يوني في موجة جتتما اتكان كان نيتو تاتي استمتعت إسيد كان نيته وفيها عوج حالما إسيد جل النجرون وسمسين جلتو وسمسين غاسي جاكتو وسمسين ما سنجتو وجنو منجران تا رسولته هم قاجتشو وفي رواية لمسلم يوني قيا كمان جدي تكا خيري وين سر أرجي بيقولي تكا وين مال تأي وفي رواية لمسلم إن المرأة خلقت من ظل دبرتين جناج الراوم لم تستقيم لك سيفندرت على طريقة كرارة فإن استمتعت بها يو إسيتك أنانيتي وجنجرت استمتعت بها إسير أمتك أنانيت وفيها عوج إسير ما كيسها على جل النجر وإن ذهبت يوها ملت تقيمها دريرسوت كسرتاني جبسيت وكسرها طلاقها جبسو إسي جتشون مو هيكورا قوله عوج جتشون هو بفتح العين عوج جتشو والواو عوج جنة عيني في واو فتحات قرانا عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رسول ربي دا ندقي يخطب رسول ربي دقي عبد الله بن زمعة إسا قرسو وذكرني دبة رسول الناقة واهي قال نبي الله صالح والذي عقرها نمتج إسي دير اللي وران اللي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي نجي إذ انبعث ويت مكان لفاخي أشقاها هنقاها أمة سنادا انبعث لها إسيد أبلفاكي رجل قربان عزيز جبان عارم نما بدأ كنت منيع شفتا عارم شفتا جتشو عارم كجن سني شفتا جتشو منيع رورو أركا كتئ في رهطه جمعاسا كيستي رورو أركتا كنتئ جمعاسا كيستي رورو أركتا كتئ جتشو رورو أركتا جمعاسا كيستي جتشوني ummata isaa keessatti nama roorroo namarraa dhorku jechuu ummata isaa keessatti nama ummatarraa fidaa'ii ta'u ثم ذكر النساء إيغنا دبرتيني دبت قرص سا كيست رسولي فوعذ فيهن إسان كيست واي دبرتي كان كيست نقول فقال نجد يعمد أما مو جراب دبت أبا رسول لجينيا نما جايباتي بر يرو تكو إسان دبتي مكاي يرو مو تكو مو إساني دبت جيشو maaliif gara tokko dubbachuun hin ta'u jechuu gara hundaa osoo sulhii dubbachuun bareeda faqaala ni jedhe yahmidu ni hamila tokko ahadukum tokkoon keessa ajlidu imraatahu dubartii isaa dhahuu
له فهملا جلد العبد أكد هنسا قبريتشا نما دها جدي هركي نما دها هذا منات هذا هي أكن من قبريتشا له فلعله اسموني يا دا يضاجع كيسي وجيس من آخر يوم بودا قياسا تمر قياسا موجد قاهو قلقلا الله أكبر ثم وعظهم إيغنا إسان نقرس في ضحكهم إيه كل ثاني كيستي من الضربة حدث الرا يوكاو دفور يرو نمني حدثني نمر به كفلو كيستيس وقال نجد رسول لما يضحك أحدكم مما ألف كل فتكون كيسا مما يفعل وأنا في ساتي دلق الرا مما لما كفلا متفق عليه حديثني irratti walii galamaadha jechuudha. Walcaarim ka jenne bilcayni ilmuhmala caynii qabdu hin qabneen warraa'i raaciidhaanillee caarim huwa ashariir hamaa dachii balleessaa jechuudha. Ashariir hamaa almufsid dachii balleessa. وقوله إن بعث أي قام بسرعة جرجرين سان كإلفا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك hin aasin hin jibbin mu'minun mu'minni tokko mu'minatan hintala mu'minaa tokko hin jibbin in kariha minhaa yoo isiirraa jibbe khuluqan haala tokko radiya minhaa aakhar haala tokko irraa jaallata jedhe aw qaala takkaahuni jedhe gayruhu waan biraa yoo haala tokko irraa jaallate radiya minhaa gayrahu jedhe haala tokko irraa jaallata rawaahu muslim dhugaadha haadhi rasul Hengale yoo haala tokko yookaan aariinsa wayii yookaan jarjarina wayii yookaan homaa muggutii wayii irraa jibbu ta'e keessumummaa keessummeessuu sii keessatti immoo yookaan immoo jireenyuma keessatti wajjin jiraachuu immoo irraa arga waan gaarii jechuudha. Sii galee tokko irraa jibbu tokko irraa jaallata. Dhiirris akkasuma namni guutuun hin jiru gara malamaa. Sii galee yoo immoo gara tokkoon kan immoo badaa ta'uu ta'e dhiirrinis yookaan karaa ibaadaatiin bakka tokkoon namni bakka tokkoon guutuun rabbi malee hin jiru jedha. Kan waa hundaan guutuu rasuula rabbiiti jechuu dubartii isaa wajjin keessa jiraachuu keessatti. وقوله يفرق هو بفتح الياء فتح يائتين وإسكان الفاء فاء سكون قرانه يف جنة معناه يبغض نجب جتو يقال حركة المرأة دبرتين جبت زوجها جارس إسي أبا مناسي وفريقا إسي جب زوجها جارس إسي جدما أكا مكماسات أكرا جتي فريقاكم به بكسر الراء فريقا جنة كسر راية يفرقها إسي نجب بفتحها أي أبغضها إسي جب والله أعلم رب متبيكا جتشورا akkasigaa insha Allah gama lamaanuu wal qabanee wal gorfatanii wajji jiraachuutu bareedaadha. هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.